أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، مشاهدينا الكرام، hundi keessa warri dubartii warri dhiiraa warri guyyaa awwalaa irraan wajjin jirtan hundi keessanuu warri haaraa dhuftanis wanni amma asitti waliin ilaaluu deemnu inshaallah seenaa dubartoota duraanii yookaan seenaa dubartoota islaamaa warra gartee sadarkaan isaanii sadarkaa gugurdaa eenyuyyuu dubartii addunyaa kanarra dhuftee dabarte tamiyyuu oli irraa ilaalaa turre dubartoota jannataa jechuudha. Seenaan awwala irraa haasofne akkuma viidiyoolee kaawwaniin dabritti ka awwala dura irraa haasofne Aasiyaa jaartii Fir'aawna aduwwii rabbii ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mujrima nama irra hamaa addunyaa kanarraa hammaate ka ibliisa caalallee hammaate jalatti osoo jaartii isaa taatuu rabbiin isii qajeelchirraa haasofne nama jannataa arge osoo addunyaa kanarra jiru rabbiin mana jannata keessatti naa ijaari jettee qabeenyaaf waa hunda filatte qabeenyaaf waa hunda dhiistee san filatte rabbiif jecha haga akhira ruhiin isii keessaa baasutti illee imaanni isii osuma dabalu akkasi rabbii ofiitii wal argite irraa haasofne taansinee immoo Maryam haadha Nabii Isaa dubartii gartee warri gariin bakka isiillee dabarsee gabbaru islaamaaf kaafira biratti illee tajaalatamtuu taate tammuu irra nuti haqa itti qabnu kan nuti warri islaamaa gartee seenaa isii barachuu qabnu waa hedduu keessattuu waa'ee gartee qulqullina purity وفيدو وسي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها رب سبحانه وتعالى فقاموا في سالة كل ليستي وكن وان انتان الرأي دي رب سبحانه وتعالى سنين سي فارس كل التي ربي ملائكات ترجي كلنا ما رواس الراسين التان سنيمو nama ummata nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessaa gadi dhufne dubartoota sanitti dubartoota san keessaa immoo irraa dura buutuu yookiin qajeelchituu amantii teennaa ta'awwaluma akka amantiin dhufterraa dura amante dura nama amaneeti moo dura dubartii amaneeti jechuu kan ulumaayin itti walgaafii qaban jechuudha. Khadiija radiyallahu anha nama rasulatti amane keessaa sallallahu alaihi wasallam nama duraati moo dubartii rasulatti amantii keessaa nama duraati waan jedhu sanirratti wanni dubbiin jiru Abu Bakr radiyallahu anhu dhiira keessa isii Khadiija radiyallahu anha dubartii keessaa waan jedhu seenaa isiitii fi jiruu isii ka islaamummaa duraa osoo islaamummaan dhufeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ta'een ergamiin duraa waan isin islaamaaf goote waan isin rasuulaaf goote sallallahu alaihi wasallam waan isin amantii kanaaf goote hundinuu dubbatamee dabree jira. Itti aansinee immoo torbee dabree intala isii queen of Jannah or queen of the women of Jannah Faatuma radiyallahu anha intala Khadiija intala haadhaaf abbaan isii illee tolan كأبان سي محمد صلى الله عليه وسلم كهاتي سي خديجة ده رضي الله عنها كأبان منايسي اللي علي ده رضي الله عنه خليفة فرفع أما اللي عشرة مباشرة كي سكتي أما اللي دما قرتي رسول صلى الله عليه وسلم أكان جالت أكا المفيد التلال كأما اللي هذا حسني حسين namni kenna yeroo lakkuun dhalatuuf Hasan Hussein jedhee baasa. Jarri immoo ijoolleen sun lakkuu miti walirra dhalatanii ijoolleen sunniin sahaabaa gurguddaa ta'anii guddatanii isaanuu daa'imummaa isaaniitiin illee waan akaakayyuu fi tirraallee nu odeessan ka qaban ka ammallee hedduu takka rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam fakkaatanillee ka rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hedduu jaalatan maatii san guutuu irraa dubbachuun danda'amuu dhabullee torbee dabre nama afur ka Faatumaadhaan wal qabatu rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam Faatuma radiyallahu anha
علي رضي الله عنه أكست اللي والرئيسي أمر سيجرو الراحة صفني دبرسني أكما حديث نسوني جدتي دوبرتون تي أفران قرتي إيمان نساني perfect تأجرا رسول صلى الله عليه وسلم نجد إسان أفر جديك أفران ساني جديك إيه بودرتي وفضل عائشة على سائر النساء جديك إني رسول صلى الله عليه وسلم نوهمه فضل عائشة مو جدي دوبرتوتا كاوان الرا فضل الطريد على سائر الطعام من الطعام جدي ده رسول صلى الله عليه وسلم عائشة كيساهن هم بفني إسان تتعان سنو لين تتعان سنة وروتا أفرن إيمان إساني قسمهن داتو قوتتن قسمهن دانو قوتتن سن إيجا مقال إيب وكأي حديثة قرة رسول صلى الله عليه وسلم أكي عائشة رضي الله عنها دبرتي برا اتجالت اللي وكان فضلين يسي دبرتي برا برتي أكا نياني وكان ديش favorite dish of رسول الله صلى الله عليه وسلم نياني رسول صلى الله عليه وسلم أكان جالة يوكان مو نياني روسا نتي عربني أكان جالة ميبي بيكين نتي نياني جالة موهي أغرتين ياتو تابرار أدى يو بيتين نانو أرسي يوديمتي ميبي مركة تولن دا نانو adda addaatti ruuza fa'aa ta'uu danda'a. Waan gosa injeeraatiif waan akkasii yoo jenne xibsi waan yaa ta'u nyaata biyyi sun nyaata addaa jettee yeroo keessummaan dhuftuuf yeroo namni kabajan dhufte nyaata kennamu kabajaa qabu saniitti sariid ka jedhamu kun yeroo madrasaa jirru sariidiin kun ka Aayishatti Rasuul sallallahu alaihi wasallam Aayishaan nyaata sanii wal qixa jechuu osoo hin ta'in aga nyaanni sun nyaatota kaan caalaa kabajaa qabu عائشة رضي الله عنها دبرتوتي برارة صدركها قبدي وانجلو تكو يرو سرچ غوني لالو something like akka wanta akka sookta ita kayir akka fitfiti illee fakkaatu wahiiti sarchi godhee laaluun danda'a namni martinuu sariid jedhama nyaanni sun nyaatota kaanii ol akka gaarii ta'e akka filatamutti Aisha radiyallahu anha dubartoota biraa irra filatamti waan jedheef nulleen Aisha itti aansine jechuudha seenaa islaamaa keessatti Khadijatti aanee Rasuula sallallahu alaihi wasallam waa hundumaa keessatti barumsa islaamaa ta'ee bareeduma dubartii islaamaa ta'ee sadarkaa gartee dubartii waa afuriif laallatamti ka jedhame san keessa Aisha radiyallahu anha waa hundumaa nama wali qabate waan taateef isaan biratti illee ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam biratti illee bakka guddaa waan qabduuf Aisha inumaa paartii takkaan fixullee hin dandeenyu jedhee yaada. Researchiin isii baay'ee dheeraadha. Hedduu jiruu Rasuula sallallahu alaihi wasallam keessatti eega Rasuulli deemanii immoo jiruu sahaabaa keessatti jiruu isii keessattuu dheeraadha. Zabanni isiillee dheeraa waan ta'eef waan dheeraarraa haasa'uu dandeenya Aisha radiyallahu anha. Wanti immoo nuti kana mara dubartoota qofarraa haasoinaa jedhamee filatamee fi seenaan nama dhiiraa dubbatamuu qabu jechuu osoo hin ta'in dubartiin dhiira caalti jechuu osoo hin ta'in dubartiin dubartiirraa yoo haasa'ite waanuma kenna iyyuu beekne xiqqeena amma itti jirru kanarraa meebii xiqqoo isii okee daa'immanni nu keessaa kabajaa qabu ni jira nulleen gartee yoo waan jarri godhan san uleet goone yookaan akkeessine haga ta'e takka seef ta'uu ni dandeenya. waan jedhu takka gartee seenaa ofii yoo beekan haga ta'e takka yaalu nama san ta'uu yoo dadhabanillee ni yaalan jechuudha. Kanaafuu sadarkaa guddaa qabdi dubartiin islaama keessatti waan jedhuuf himee wal dhageessisna haguma ta'e takka mataa ofii barsiisa namni afaan gurratti kalaa'a saniifuu yoo seenaa isaanii keessatti uf laaltee ati hoo eessa jirta waan jedhu tokkoof seenaa jaraa kana laalu jirra. هذا سينا عائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه نما قرتي يو نبيوته هنتين دچي تنرت ميلان نمني هاقا إساء إيمانك أبو نمني هاقا إساء صدقاك أبو نمني هاقا إساء صدركاك أبو نمني هاقا إساء رسول ربي صلى الله عليه وسلم جالته نمني هاقا إساء ديني كانان آبته يو نبيوته تاتي ملي نمني أبو بكر انقه هنجر وكما جد أمتي intalli isaati jechuudha dura sadarkaan Aisha radiyallahu anha
درس إلما إنتلا نما رسول ربي صلى الله عليه وسلم جالتي أكن ما نمن جالت رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني الناس على دين خليل يكم جدامه نمني قرتي صاحب ديني مسايب أساسا نرتي تعاك جدامه صاحبني أبو بكر رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان ربي سبحانه وتعالى قاف إسان في لاتي relationship إساني وكا ولدك لاينت إساني كان forever akka ta'u barbaade sodaadhummaan kun gartee sodaa ta'uu walitti dhalachuun kun moo walitti nama hidha jechuudha. Garuu jarri walitti hidhamuudhaaf jecha miti kan walirraa fuudhanii Rabbumatu subhaanahu wa ta'aalaa qadrii isaatiin Aayishaa rasuulaaf kenne jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam. So Aayishaa irraa dubbannaa. Aayishaan intala Abuu Bakriiti radiyallahu anhu haati isiillee ummi Ruumaan jedhamti warra Rabbitti amane keessaa nama gaarii haadha gaarii isiilleen hedduu dubartii sadarkaa qabdu dubartii kabajaa qabdu dubartii gaafa isiin duute rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam namni warra jannataa laaluu feetan isii tana laalaa jedhanii nama jannanii himameef keessa jedhamee himama haati isiitis jechuudha nama gaariidha nama sadarkaa qabu. Aishaa radiyallahu anhaa seenaa isii ijoollummaa waan irraa baay'ee haasaan hin qabdu because seenaan isii ijoollummaadhaa rasuulaa wal qabata sallallahu alaihi wasallam guutumattu heeruma isiitii wal qabata. Maatii Abuu Bakri keessa dhalachuu wajjin yeroo naannuma waa hin buutu yookaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamu san irraa fagoo waan hin ta'iniif dhaloonni isii kufri baay'ee nagarre isin kufriin agarreeyyuu Aishaa radiyallahu anhaa akkuma isii ofii hadiisa dheeraa irratti himtetti agarree jette warrumaa kiyyeeyyuu ka diinii biraa kan gabbaranii agarree jette ani islaamummaa marra dhalatte jechuudha isiin islaamummaa irra dhalachuu baattus islaamummaa irra dhalatte akka isiin jettutti so waan hamtuu hin agarre jechuu isiin amantii biraallee rabbi biraan gabbarree maatii keessatti dhalachuu wajjin maatii Abuu Bakriiti jechuudha. Maatii Abuu Bakri jechuun Abuu Bakr radiyallahu anhu ka guutuu jiruu isaa islaamummaadhaaf halkanii guyyaa islaamummaadhaa kenne jechuudha jiruu isaa. So isiilleen akkuma Faatumaa san abbaa isii ka diiniif jecha tumamuu ni argiti. Rasuula sallallahu alaihi wasallam ganama galgala nu dhufaa itti mana kenna. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo ganama dhufe galgala irratti illee marii diiniitiif jechuudha mana bakka shuuraati saahiba isaaniiti saniifuu hin argiti rasuula sallallahu alaihi wasallam hagam takka akka abbaan isii kabajuun hin argiti hagam takka yoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhufan dhiisiiti karaayyuu deeman yoo argan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam nama fakkaatu jechuudha ergama rabbi mana keenya dhufaa jira yoo jedhan sallallahu alaihi wasallam ummanni akka ta'u warri akka ta'u kan hin argiti ijoollummaa isii irraa jechuudha akkami akka gammadan isaan ijaan arguun osoo isaan ijaan argin ooluu hin dandeettu sahaabaa radiyallahu anhu kanaafuu Aishaan argaatumaan deemti jechuudha daa'imummaa isii irraa. Booda rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma beekamu Khadiijaa radiyallahu anhaa irraa duutee ima ta'an rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartii biraallee qabaachuun turre hin fuunee ima ta'anii dubartii amante dubartii islaamaa keessaa takka Khawlaa binti Hakiim jedhamtu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam tidhaite dubartiin gartee sammuu gaarii qabdu ka haala kabajaadhaan of eeggumsaan gartee osoo boodara rabbiin dabriin namatti haasoftee nama amansiisuu dandeettu sababa kamii zabana kamiyyuu keessa ni jirti jechuudha. Akkuma gaafa Nafiisaan Khadiijaadhaaf rasuulatti sallallahu alaihi wasallam dubbattee san ammallee Khawlaan Aishaa fi Sawdaadhaaf rasuulatti sallallahu alaihi wasallam dubbatte osoo jarri immoo ergaan ergatin. Laalteetumaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ka kophaa jiran namni waahila waliin tola kophaa taa'uun baay'ee it's not praiseworthy like waan faarfamaa miti ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam dhiira ta'uu wajjin Faatumaan ni jirti isaan kophaa jiraachuu isaanii kana wajjin yoo namni wahii sit dhufee si jajjabeessee hamilee siin kennini waan si mudate kana keessa baduu dandeetta waan ta'eef keessa dhabamuu keessa fagaachuu dandeetta waan ta'eef nama wahii si feesisa jechuudha yoomiyyuu. Kanaafuu Khawlaan gartee yaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma waan ruhiin tante Khadiijaa wajjin lixxeeti jetteen atiin Khadiijaa biraa as deebi'uu dadhabde akka waan jettuu wahii. Life must carry on waan jedhu wayii jechuudha jiruun itti fufuu qabdi waan gale rabbi galchee gaazalli nama maraa irra hin jira
amma yoo jaartiin duutee awwaalarree achumatti awwaalumarratti same time du'aa godhanii fi hin beeytanii warri dhiiraa warri awwaala deemtan raadiyaa rahmataa siyaa kennu yeroo san du'aa walii godhanii ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam garuu akkas fiiganii hin fuune xiqqoo turan jechuudha. Yeroo isiin suggest itti goote hin fuutuu urii meerii godhuun feetu waan jedhu tokko jettuun eenyuun yaada keessaa qabda waan jedhu tokko rasuulli sallallahu alaihi wasallam jennaaniin isii dubraatii fi isii already heerumtellee tafeete jechuudha. Isiin dubratami jedhee yeroo gaafatu intala nama ati addunyaa tanarraa jaalattuuti jetteen jechuudha. Aisha radiyallahu anha. So warratti dhaqiiti just jaarsummaa ergatan jechuudha. Like akka jaarsummaatitti hawlaan ergamtee warra dhaytee umuruuwwan hin argitee haadha isii argitee dubbistee waan akkanaatti argamee barakaa fi gammachuun mana keessan seenuu deemti. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam is interested in Aisha waan jedhu tokko dubbattee jechuudha. Yeroo san maal jetteen oduu gaariidha maashaallah garuu Abubakar Agal warri walii galtee qaba waliin mari'ata saniifuu abbaan haa galu ayyee jetteen jechuudha. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yeroo seen immoo yeroo galee itti himtee jechuudha. Yeroo itti himte maashaallah gammachuun mana keessan seenuu jetteen isaanillee jechuudha. Yeroo kana Abubakar radiyallahu anhu nama duraan waadaa seeneeftu jira. Aisha radiyallahu anha heeruni durii biyya keenyatti illee yoo guddatte walii kennina waan jedhu tokko beellama wayii sesseenan nama kana yeroo ijoolleen xixiqqoodha. So Rasul Aisha radiyallahu anha Abubakar namaaf beellama seenee jira waan ta'eef Abubakar immoo never in his life beellama isaa diigee hin beeku jiruu isaa keessatti jedhan. Saniifuu gaduma baheetiin mana Mux'im abbaa gartee gurbaa beellama seenee fi san deemee warra dubbisee jechuudha. Nama jabaadhaa jedhan namticha sanillee garuu islaamaa miti. Zabanni sun immoo zabana uummanni akka malee islaamummaaf haalleessu nama islaamummaa seene kana akka badetti ilaalan saniifuu dhaqeetiin seenee Abubakar radiyallahu anhu garuu uummata Qureeshaa keessatti hedduu kabajaa qaba. Abubakar radiyallahu anhu yoo wanni isaan itti amananillee wal fakkaachuu baate kabajaa respecti guddaa kennaniif. Kanaafuu seenee dubbisee nagaa waliin haasa'anii ka'anii amriin yookaan beellamni kenna sun waa'ee intala tiyyaa san akkam jettan waan jiru takka jechuudha. Jennaan jaartii tiyya gaafadhame jedheen jechuudha namtichi kun. Haadha manaa tiyya gaafadhaa. Haati manaa immoo maal jettee yoo intala ta'e gurbaa kiyyatti fuune amantii isin gabbartan sanitti na harkaa seensiftii sodaadhaa jette jechuudha. Yeroo isin akkas jettee Abubakar abbaa gurbaa laalee abbaa gurbaatiin maal jetti isin jedheen jechuudha. Haadha gurbaadha tanatu yoo gurbaan kiyya intalatee fuudhe amantii san seensiftanii jechuun amantii islaamaatti na jalaa seensiftan jechuudha. Ree warri Abubakar warra diinitti kute waan ta'eef warri kun immoo warra diinii fedhuu miti waan ta'eef. Saniifuu Abubakar radiyallahu anhu duraanuu osoo negatiiviin deebi'eefi fedha waan ta'eef abbatti garagalee maal jechuudha jedheen sii galee wanni isiin jettu. Wanni isiin jettu naa galee anillee yaaduma isii sanirra jiraa jedhe jechuudha. Abbaan gurbaallee yeroo akkas jedhe Abubakar radiyallahu anhu at least baadaniin beellamaa sun yookaan ba'aan beellama kuffisuu dhabuudhaa sun irraa kufe waan ta'eef gaduma baheetiin ala bahee seeqatee jedhan shukrii galfatee deemee qowlatti dhaqeetiin bakka taate dubbiin jedhee jechuudha. Akkasitti guyyaa san Aisha radiyallahu anha amata jaa'imaa dhalattee amata jaha nikeenni hidhamee jechuudha. Nikeenni hidhame jechuun Rasuulli sallallahu alaihi wasallam galateen jechuu miti. So namni amma galachuuniif yookaan waliin jiraachuudhaaf reediidhaa eenyu Saudaadhaa jechuudha. Saudaa birallee dhayitee akkuma warra Aishaatiin jette san jetteeni Saudaa radiyallahu anha yeroo sanitti heerumtee nama guddaadhaa nama amma immoo jiruudhaaf Rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam ta'u nama yaada galfatee ganni isii baay'ee guddaadha jedhan Saudaa radiyallahu anha garuu heerumuu qabdi waan ta'eef Rasuula sallallahu alaihi wasallam si fuudha namaan jedhee namni diduun jiru saniifuu isiin linqee baltee
Sauda radiyallahu anhaa waliin jiraachuu ture jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Saudaaf Aayishaan yeroo inni kenni isaanii wal bira haa ta'u malee yeroo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Aayishaa galateenii fi yeroo Saudaa galateen garagara jechuudha. Amataa sadi fa'a addaan jira. Saniifuu Aayishaa radiyallahu anhaa Saudaa irraa yeroo haasoftu hedduu takka Saudaa jaalatti. Saudaan sun nama qalbiin isii hedduu takka qulqulluu, nama nagahaa, nama sharriin takka biratti hin argamne waan taateef maaliif isiillee fuudhaa waan akkasii dubbiin akkasii sun hin jiru jechuudha. Saniifuu Aayishaa radiyallahu anhaa jiruun isiituu guddinni isiituu akkuma jiruunu rasuulaan walitti hidhaa qaba sallallahu alaihi wasallam. Akkuma jiruun abbaa isaallee rasuulaan walitti hidhaa qabdu sallallahu alaihi wasallam jiruun faamilii guutuu jechuudha. So rasuulli sallallahu alaihi wasallam baay'ee osoo hin turin hijraaf gara Madiinaa deeman. So ahliin Abuubakri illee duubarraan Abu Bakr radiyallahu anhu rasuula wajjin hijraa ba'u malee ahliilleen duubarraan dhufanii yeroo muraasa booda fuuni yookaan heerumni jaartii rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkaan jaalatu tagartee yeroo eenyuun jaalatta jedhanii gaafatan Aayishaadha jedhe ilma namaa keessaa eenyuun jaalatta jedhan Aayishaadha jedhee hedduu takka jaalatu. Akkam ture nuti immoo amma heerumaa fuudha keenya keessatti akkam jirraa waan jiru tokko uummanni diinii keenya faallessuu fedhu yeroo hedduu rasuulli sallallahu alaihi wasallam daa'ima fuudhee waan akkasii jedhanii haasa'an jechuudha. Sanirratti warri deebisu maal jedhan yeroo sanitti dubartiin ijoolleen amata 9 zamana kanarraa hagam fagoodhaa. Guddinni isaaniitii fi machooritiin isaanii yookaan bilcheenni isaanii illee akka zabana kanaati miti jechuudha. Zabana kana 20 namni uumaan beeku waan akkuma bubbeeti jechuudha. Machooritii yookaan bilcheenna hin qabu. Zabana sanitti immoo zabanni waan uummata keessa jiru. Ammallee geettuudha dubri takka heerumuudhaaf qaamaanillee qalbiinillee waa hundaanuu bilchaatuu qabdi jechuudha. So amata 9 yeroo sanitti ijoolleen akkas akka ijoollee ammaa kanatti dhamaatu jechuudha. Lammaffaa immoo namni isiin itti heerumte kun eenyu? Namni isiin itti heerumte kun nama gartee akkamitti kana wallaalta akkamitti kana ta'uu dhabdaa akkamitti taphattaa heerumtee jirtaa miti ati serious ta'ii jedhuun immoo nama gartee haadha isii caalaa haadha dhalte caalayyuu abbaa caalayyuu isii tana guddisuudhaaf yookaan jireenya keessatti isiidhaaf waa hela ta'uudhaaf reedii jechuudha. Ergaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma isiinuu jette rasuulli sallallahu alaihi wasallam gabraa fi bilisallee ilma namaatii fi bineensallee ergaa Rabbi kadha'u takkaan agarree namni yoo kana man dhoyne yoo sagalee namatti waliin fuune yoo waan ati gootu hundaayyuu si wajjin support godhee waan si gorsu immoo maqaa Rabbiitiin suutaan si gorsu wanta ati dhamaatuuf hin jiru seeraan guddatte jechuudha. Namni rasuulaa wal biratti sallallahu alaihi wasallam isaa sunnaa isaa hordofna jechuudhaan akkasitti ilaallatee ijoollee xixiqqoo har'a fuudha jedhu it's not the same thing jechuudha. Zamanni addaan fagoodha. Saniifuu Aayishaa radiyallahu anhaa mana simple house akkuma gaafa Faaxumaa jenneessan jechuudha. Jiruu laaftuu keessatti manuma laafaa agartee waanuma muka timiraatii fi quncee waan akkasiitii fi kilee biyyeedhaan walirra qabame kana waanuma masgiinni ijaaramee attach ta'ee yookaan itti maxxanee ijaarame kana keessatti jiruu simple takka jiraachuu eegaltee jechuudha Madiinatti rasuula wajjin sallallahu alaihi wasallam. Garuu the best marriage and love life story ever like namni akkas wal jaalatee namni akkas jaalatamee akkas kabajamee akkas gartee jaalala wal garsiisee jiraate seenaa keessatti hin jiru jechuudha akka rasuula sallallahu alaihi wasallam Aayishaadha. Akkitti beekuu dandeenye immoo seenaa Aayishaadha jiruu Aayishaa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa addunyaa irraa deeman isiin yookaan ganna 18 jedha namni gariin riwaayaan gariin immoo 18 waan akkasiitii waliin jiraatte Aayishaa radiyallahu anha garuu guddina isiitti achi rasuula bira sallallahu alaihi wasallam. Ganamas galgalas guyyaas yeroo hundaa ibaadaa irrattis waa hunda irrattuu namni alaa dhufee gaafachuu danda'a. Isiin immoo bira jirti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu faqiiha gartee irra caalaa haafa diinii kennaa Aayishaa irraa baradhaa ka jedhame barsiistuu guddoo akka ta'uu dandeette ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam
manoota biraa warroota biraallee achi as abbaa isan malee Aishaa radiyallahu anhaa taayitalii jaalaleesii akkuma eeggatetti jechuudha ila akhir sa'a. Saniifuu heerumni isaanii akkasitti yoo eegalu waliin yoo jiraatan Aishaa radiyallahu anhaa dubartii biraa wajjin Saudaa tana amma yeroo isii fuudhan tana wajjin akkam ture yoo jenne hadiisa tokko ka na kofalchiisee Aishaa radiyallahu anhaa Saudaa akka malee jaalatti ni jettee ni kabajitiin jechuudha. Dhaluu ni dandeetti Saudaan irra guddoodha. Rasuul sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko jette Saudaan bira teetti an nyaata tokko godhee jette. Aishaa radiyallahu anhaa akkuma beekamu daa'imummaadhaan heerumte osoo taphatte yaamanii akkasitti heerumte. Namni immoo dandeettii waa hundaa qabaachuu guutumaan guutuu dandeettii waan maraa wal bira qabaachuu hin danda'u. Aishaan fiizikalii, mentalii waa hundaanuu perfektidha. Garuu nyaanni isii dubartii gurguddoo gartee warra jiruu keessatti nyaata adda addaa godhuu danda'uun waliin madaaluu jedhan. Saniifuu Aishaan radiyallahu anhaa nyaata goonaan Saudaa radiyallahu anhaa nyaadhatillee hin jetteeni jennaan Saudaan lakkii jetteen jedhan. Jennaaniin jarri friendly waan ta'aniif akka masaanuu gartee walii aaruu fi maali silaa asii gootii jechuu osoo hin ta'in yoo ati diddee sitti dibaa waan sitti facaasa waan jiru tokko gartee akkasii Saudaan still ima diddee jennaan harka kiyyaan fuudhee itti dibe jette Aishaa radiyallahu anhaa fuula isiitti dibee achi Rasuul sallallahu alaihi wasallam harka kiyya qabanii isiillee atillee itti dibi jedhamtee isiillee nulit dibdee akkasii nyaata kana wanni kana waan tuqaniitiin waan tuqanii kana jechuun amma waan sanirraa fuunee nyaataa mana keessa wal darbachuu miti. Jarri amma akka israafa nyaataallee akkas godhan osoo hin ta'in waanuma xiqqoo wahii gartee akka nama tapha affection agarsiisu jechuudha. Waliin taphachuudha waan akkasiisanii osoo akkasitti waan saniin akkas wal kokkolfisiifnu ergaan Rabbiillee sallallahu alaihi wasallam ka kolfan sagalee Umar dhageenyaan dhaabnee jetti waan san deemaa fuula keessan dhiqadhaa jetti Rasuul sallallahu alaihi wasallam daddafee fuula ofirraa dhiqaa akka nuun jedhu tokko jechuudha. Akkasii akka Rasuul sallallahu alaihi wasallam Umariin daddafee sodaa isaatiif dafaa fuula ofirraa dhiqaa nuun jedhe isaan irraa kabajaan Umariin an qabu waan isaan akka malee Umariin kabajaniif kabajaan Umarii naa dabalame seenaa amma masaanuu isii yookaan Saudaa radiyallahu anhaa fi Aishaan qabdurraa jechuudha. Ammallee Saudaa radiyallahu anhaa jaalachuurraa Aishaan osoo gartee ruhiin tun jasada isii keessa jiraattee hawwaa jette Saudaa tana maaliif qulqulluu nama cubbuu takka hin qabne nama hin jibbine nama hin miine turteedhaan Saudaa radiyallahu anhaa. Aishaan garuu ijoollummaa isii wajjin jiruu waliin jireenya Rasuula sallallahu alaihi wasallam keessatti zabana masaanonni baay'atutti waa baay'eet ofirraa odeessite matamuu ofiitiin jechuudha ufumaayyuu. Wanti namni beeku waa'ee Aishaa irraa yeroo hedduu wanti namni beeku hinaaffaa isii fi waa barsiisuu isiiti. Hinaaffaa dubartoolee masaanuu biraa wajjin sababa isiin hinaaftuun wanta jedhameef wanta ta'ame kana namni hedduun ni beeka. Garuu sanii olii jaalalli Aishaa radiyallahu anhaa Rasuulaaf kennitu sallallahu alaihi wasallam wanti jiruu isii keessa nama kofalchiisu wanti sababa Aishaatiin radiyallahu anhaa arganne hadiisarraa du'aayilee irra caala du'aayii namni haga Aishaa radiyallahu anhaa hadiisa qulqulluu mataa isii irraa qofa odeesse hin jiru. Garuu namni hadiisa waliigalatti odeesse isii caala odeesse Abu Hurayraadha radiyallahu anhu. So Aishaa radiyallahu anhaa kolleejjii Islaamaa taatee zabana dheeraadhaaf barsiisaa ka turte sababa Rasuula sallallahu alaihi wasallam hedduutti kalaayu jaalala isaa kennu keessatti Aishaa radiyallahu anhaa halkan yeroo raftu hirriba kana walitti dhaabdee haga hirribni tareenii gartee akka kenna kana osoo subii ka'ii salaatiin hin jedhanillee kaane kanaa miti jechuudha. Hin eeydin Rasuula sallallahu alaihi wasallam jaalalarraa jechuudha. Yeroo gariifaa harka isii kanaa cinaa isii kana lafaan dhoyitee siree dukkanaa ifaan hin jiru yeroo sanitti ni laaltii jedhan. Suma laaltu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokko ka arganne waa'ee shayxaanaa irraa yeroo osuma harka kana lafaan tuttumtu rifeensa mataa isaanii keessa qubni isii seenee jedhan. Akkasitti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ijatti bananii shayxaana keessa sikka'ee jedhaniin jechuudha. Akkasitti gaafatte yeroo masaan keessatti illee barumsa gaafatte osoo isin haajaa biraa yookaan isaan eeguudhaaf tattaaffattuyyuu barumsa nuuf taate jechuudha. Maal jetteeni
أتيو شيطان قبضة إرجع ربي صلى الله عليه وسلم جتّي قافتين إيه إنك أبا قالوا ربنا آمن سيسي ربنا كا شيطانك يمننا قد إيجل إنجتشو لا تشيلس هن أرجعنيتشو ويا برا ليه جتّي عائشة رضي الله عنها رسولة كرتي دورتوني براين جرتي she's young سين دائما جولي insecurity يجتشو أني قبنا مرايو مجركوني كنافو وان إني سيبرت ture ka'ee deemee warra biraa fa'a deemee dubbisu fa'a itti fakkaata maal isaan amanuu dhabuu osoo hin ta'in laazim waanuma jiru jechuudha murtuu sanuma. Saniifuu guyyaa tokko osuma akkasii eeyduu rasuulli sallallahu alaihi wasallam bahanii deemanii isiilleen suuta jette bakka inni bahu kana ilaalaa qo'i bakka dhaqu kana ilaalaa jette suuta huccuu kii qabadhee suutaan deema jette osuma deemu. Har'a jechuun sitti bakka jaartii biraa jaartii isaa manaa isaa ta biraa wajjin bira deemuu edaa waan jedhu wayiiti. Akkasitti deemee jedhu rasuulli sallallahu alaihi wasallam jannatul baqii yookaan qabrii muslimtoota san seenee jette. Seenee harka wal qabatee du'aayii godhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka gartee qixaaxa uummata qabrii sanii irraa laaffisu du'aayii godhee du'aayii sanillee nu barsiiste jechuudha Aishaa radiyallahu anhaa. Akkasii yeroo inni geeffatee as garagalu huccuu kiyya kana wal qabadhee fiigeetti. Huccuu kiyya kana wal qabadhee fiigee jette akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkan isa hordofaa jiru nan argine. Isaanillee duubumaan as deemanii garuu fiigee akka inni nan dhaqqabnetti huccuu jala seenee daddafee bilaanketta jala seentee jechuudha whatever they were wearing waan uffatan san jala seenee yeroo isaan ol seenan hafuurri kiyyan dhaataa jette. hin argante jechuudha fiigaa dhufte waan ta'eef akkasitti rasuul sallallahu alaihi wasallam maal taatee naa himii jennaan maal taane jechuudha akkasitti naa himi yookaan rahmantu naa hima jechuun jaartii rasuulaa ta'uulleen is not simple laafaa miti jechuudha saniifuu akkasitti si hordofee ture jetteen himteef jechuudha akkasitti ati nan amantu akka waan jedhu tokko jedheeni rasuul sallallahu alaihi wasallam waan beekuuf baay'ee takka gartee dubartii maaliif waan akkanaa dalayde jedhee lolu rasuul sallallahu alaihi wasallam nu ibsuu fi gabaasni sunillee boodarraa ga ummata meeqaallee akka ga waan beekuuf rasuul sallallahu alaihi wasallam jibriil na dhufee gadi na yaami akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra qabrii saniiti du'aayii godhiif siin jedha naan jedheetiin akkasitti deemee jedhee rasuul sallallahu alaihi wasallam himee jechuudha agas takka Aishaa radiyallahu anhaa wanti isiin balleessituu fi wanti isiin dogongortuu fi aariin isiillee wanni martuu gorsanuu ta'a jechuudha hadiisa nuuf hadiisonni amma jiru kunniin jechuudha guyyaa tokkollee Aishaa radiyallahu anhaa yeroo lola deeman ergaan rabbi sallallahu alaihi wasallam seenaa Aishaa keessatti wanti nuti ilaallu ergaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hagamta ka simple person akka ta'an walumaa inteenna yeroo ammaa kana keessa of laaluu dandeenya abbootiin qabeenya keessa of laaluu dandeetti shabaabni keenya keessa of laaluu danda'a ergaan rabbi sallallahu alaihi wasallam amiira hundaati waan ta'eef ati yoo aalimi taate haadha manaa teetiif jaarsuma jechuudha yoo taajira taatellee haadha manaa keetiif jaarsuma you have to be simple jechuudha mana keetitti ergaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni ati hordoftu yoo isa ta'e role modeling kan kee yoo isa ta'e rasuul sallallahu alaihi wasallam guyyaa general army leader ta'anii oolanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kanatti ergee insi wal jinni nama marattu erge rasuul sallallahu alaihi wasallam osoo namni martinuu nabiyyoonni martinuu gosa ofii yookaan biyya ofiitti ergamtu ergamiinsi rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam addunyaa hundaaf sammara baadhatee dubartiin isaa waliin rasuul sallallahu alaihi wasallam hagam takka simple akka ta'e keessatti ilaalle jechuudha Aishaa keessatti radiyallahu anha guyyaa tokko mana osoo jirru osoo mana keessatti eenyu sagaleen masgiidni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam mana isaaniitti attach ta'a waan ta'eef itti maxxana waan ta'eef dhageessisa sagaleen ummanni amma warri hadiisa barsiisu warri hadiisa himu ummata habashaa jedha nuti immoo biyya teenya jenna ittiin boonna xiqqollee taatu waan akkasii yoo dhageenyu waaw kun ummata keenya jenna jechuudha maaliin taphataa turanii wrestling yookaan waldhaansoo taphataa turan jechuudha guyyaa iidaatitti ummata taphatu kana ilaaluu feeta maaliif daa'imti tun isiin tuni namni ganna kamittuu taphachuu nama fedha jechuudha wal taphachiisuun
bareedaadha jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gannaan isii irra guddoo ta'ullee yoo nama maraa bira dhufu akkuma nama saniitti godha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam anzilu naasa manaazilahum nama gartee sadarkaa isaatiin tiriit godhaa jedhan jechuudha. Kanaafuu Aishaa radiyallahu anhaa taphattee hin quufne waan ta'eef laaluu feeti waan babbareedaa waan akka taphaa waan kanniin. Kanaafuu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kottu jedhaniini maal jettee morma kiyya kana ceekuu isaanii irra kaa'adheetiin habashaa taphattu san laalaa jette. Laalee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gingeeffanneen jedha jechuun quufne miila isaa kana tokkoon dadhabee tokko ol fuudhu argaa ittiin ilaala. Isiin garuu jette an sadarkaa dubartoota biraa keessaa hagana Rasuulatti maxxanee isa wajjin dhaabadhee na laalchise jechaa tanallee ittiin boonuu waan fedhuuf waan hedduu na gammachiisuuf tursiise itti bas laalcha kana. Laalchi jaraallee wannuma takkatti irra deddeebi'anii godhan waan ta'eef baay'ee akkasitti dhaabadhee laaluu wanni jedhee osoo hin ta'in isaan waliin akkasitti turuu santu irra na gammachiise isaan waliin tureetti. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaabatee fi ceekuu isaa morma isii kana ceekuu isaanii irra kaa'attee akkasitti dhaabattee laalti jechuu waan sila laalka astaghfirullah dhiira taphattu laalta deemta si hin jenneen jechuudha ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam laalchisee deemi galama. Ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ammallee guyyaa tokko namni martuun beeka kana Aishaa wajjin fiiganii ispoortii waliin jechuun waldorgommii fiigichaa jechuudha. Waldorgommii fiigichaa ka waancaa osoo hin ta'in gammachiisuuf taphachiisuuf san irraa barachuu dandeenya jechuudha. Amma akkuma wanni itti waan jenne keessatti Rabbiin nu haa eegu garuu atin ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam isii wajjin fiigan warra biraallee osoma qabanu gaafa namni martinu uummanni biraatu akkuma dheengadda jennee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan isuma caala jaalatu se'an namnummaan biraatu jaartileen isaallee akkasuma taan bira dhaqee taan biratti hin arrabsu taan bira dhaqee taan biratti hin faarsu. Kanaafuu abbaan taraadhaa isumatu pirezidaantii guyyaa saniiti jechuudha. Saniif Aishaa radiyallahu anhaa waliin fiigneetti yeroo san immoo ani kiiloon kiyya simple waan ta'eef yookaan qal'oo waan ta'eef hin injifadheen jette ergaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ganni isaanii gaafa kanatti meeqa? Nama guddaadha ergaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Garuu isiin xiqqoodha. So isiin illee nama biraa yoo kaatiin bashannansiifne eenyu yeroo kennaaf jechuudha. Namni isii waliin jirtu namni Rabbiin fileefsi waan ta'eef yeroo kenniif jechuudha jaartii teeti. Kanarraa laalladhu isaan irraa laalladhu maayikaliif uummata biraa wayii irraa laallachuu osoo hin ta'in nuti rool moodelii ajaa'ibaa qabna jechuudha nama irraa laallannu ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam gosuma hundaanuu waan amma uummanni koppii nurraa godhee uummanni biraatti fayyadamu jiru kana we can do it. You know better also nama san caala gaarii harkaa qabna waan ta'eef. So guyyaa biraallee waliin fiignee gaafa warra wali warra isaa maayikii qabadhaa warri maayikii banattan barakallahu. So guyyaa biraa Aishaa radiyallahu anhaa taraa lammataallee waliin fiignee taraa kanatti isiin guddatte qaama baaste jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam injifatan jechuudha. Yeroo injifatan kana namni kamiyyuu injifatamuu fedhuu miree akka isitti hin dhagahamneef ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii tokko wal qixaa jedhaniin jechuudha. Sun kanaaf tun saniif jechuun gaafa na injifattee saniin beeytaame saniif aniin jechuudha ergaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam. So atillee waan baay'ee ittiin dhaadattu hin qabdu anillee waan si injifadhee jedhu hin qabu jechuudha tokko wal qixa. Saniifuu eenyutu yeroo ammaa kanattiin argitu nama lamaa waliin dhaabatu yoo warra haraamaa ta'e malee warra halaalaa waliin dhaabatu argitu jechuudha. Warra waa dhukatu takka wal fuunaan wal jibbee namni waan ta'eef hin beekani. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam fakkeenya kennaa ta'u jechuu barbaadeeti iida irratti yeroo garaagaraa Aishaa radiyallahu anhaa rool moodelii dubartii yoo taate Rasuul sallallahu alaihi wasallam rool moodelii yookaan fakkeenya gaarii nuti fudhannu Rabbiilleen akkasuma nuun jedhe uswatul hasanaa nuun jedhe jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa hundaa keessatti. So Aishaa radiyallahu anhaa jiruu haga jiraattee isaan itti dhagaamne age gapin kenna yookaan ganni kenna hedduu addaan jira jechaadhaaf waan itti dhagaame takka illee hin qabu shabaabni kamiyyuu akkas gammachiisuu hin danda'u jechuudha. So
yeroo hedduu yeroo nu himtu tahajjuda isaanii keessatti salaata isaanii keessatti manni isaanii xiqqaa ta'uu wajjin ka'ii salaatiif maali waan akkasiitiin cinqaan turre jechuudha yookaan yeroo garii dubartiin yeroo hundaayyuu yeroo rabbiin boqonnaa kennuuftu jira waan ta'eef yeroo garii anuma rafu fa'a sujuuda yeroo bu'an miila kiyya ol kaasanii of durachi kaanii yeroo gad deebi'an immoo miila kiyyatti deebisan jetti waan lafti xiqqoo taateef jechuudha. Hirriba isiillee intiraakti godhuu hin fedhan distaaf godhuu hin fedhan wannummaan akkuma laa ikraaha fiddiin jedhame seerumaan gorsanii waan godhan tokko gooti malee jalaalaalaa maatii san keessa guddachuufu diiniin waan ijaan argitutu irra hujitti jijjiiramaa jechuudha waan namni itti si dirqeerra. Kanaafuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam haalaan hujiidhaan jaalalaan ibaadaa kanatti illee nama kakaasaa turan jechuudha. So Aishaa radiyallahu anhaa jiruu isii keessatti gammachuudhaan jaalalaan dubartoota biraa kamiyyuu caala yeroo hedduu rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo bahan yeroo jihaada bahan hixaa buusan kana walqixxeessuuf buusan. Jihaaduma deeman kana haadha manaa waliin yeroo deemuu wish godhan hixaa buusan san keessatti jette isiin osoo anaa bu'ee ni fedha jetti rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Saniifuu yeroo hedduu isii bu'alleedha waliin deemti. Guyyaa tokko maal jedhee jetti Hafsaa fi isiin akka malee waliin kala'an hedduu wal jaalatanii jechuun abbaan lamaan illee saahibaa ammallee Hafsaan isiin jaalala akka Saudaaf isiisan osoo hin ta'in namni dubartoota rasuulaa keessa sallallahu alaihi wasallam baay'ee walitti dhiyaatu jara lamaan jechuudha. Akkuma suuraa tahriim keessatti illee jara lamaanii jedhamee namni sababni aayatni bu'eef waa hunda keessatti jechuudha. So guyyaa san ixaa jari lachuu waliin jirti. Qoymee akka rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam irra tiriik goona akka waan jedhanii tokko jechuudha. Meeqa beeku kaan laallawaan waan ta'amu laallawaan jedhu takka guyyaa garii nama jalaa buutii rabbiin carraa Hafsaadhaaf godhuu fi wal mari'atanii yeroo rasuulli deebi'e sallallahu alaihi wasallam wanta gaala gubbatti fe'anii waan akka manaa akkaatu takka hawda jedhaniin takkatu jira. Waan san ol fuudhanii gaala gubbaa kaayanii dubartoonni rasuula sallallahu alaihi wasallam dubartoonni keessa teetti jechuudha. So san wal jijjiiranii isiin ka Hafsaa seente Hafsaan immoo ka Aishaa seente yeroo deebi'an rasuula sallallahu alaihi wasallam ka Aishaa san seenan ka Aishuma keessa jira se'anii jechuudha. So warri gaala kaasu kaasee deemanii yeroo ta'an immoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam isiillee rifachiisuun feene wanni carraa isiitii walumaan ta'anii deeman jette. So Aishaan immoo yeroo amma hadiisa kana nu himtu nama guddaadha. Seenaa dabre odeessu jirti. Saniifuu haga aaree uf abaaru takka jette osoo miila kiyya kana waan ciniinanii waan jiru takka aaree gubadhee maalumaaf uumamaa kiyyaa carraa kana kenne waan jedhu takka jechuudha. Seenaan Aishaa baay'ee namallee kolfisiisaa. Saniifuu yeroo hedduu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam isii wajjin ta'uu akkuma jaalatutti seenaa gartee haga waliin jireenya Aishaa fi rasuula sallallahu alaihi wasallam haga dhuma du'a jiruu isaaniitti jireenya Aishaa fi diinii fi beekumsa isii priority yookaan jabeenya Aishaan qabduu fi waan gartee booda sahaabaan isii irraa barachuu turte maal faa nu dabarsite hadiisa hagam nu odeessite waan jedhu to be continued inshallah seenaa itti aanu torbe itti aanu yookaan kamisuma kana itti fufna. Har'a sa'aatii waan deemee jiruuf hadaa billahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.